Ashama arkafune kam jirtu kabjumtoota fi jaalatamtoota furtuutota gabayaatu bina geenye keessaan baraadhaan nagaa jira alhamdulillah egaa kabjumtoota fi jaalatamtoota furtuutota kenna warroon yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kanatti tan subscribe gochuudhaan maatii kenna dabalama maatii kenna kan taatan like share gochuudhaan nu cinaa dhabbadhaa isiniin jedha egaa kabjumtoota fi jaalatamtoota furtuutota kenna gabayaatu birratti odeeffannoowwan garaagaraa haala jireenya keenyaatiin wal qabatu akkasumas immoo meeshaalee biyya keenya keessatti gurguraman gatiin isaa fi iddootti argamansa kanumaan wal qabatee meeshaalee ijaarsa manaa yerootti torbee keessatti al takka simbiraan gaaturuun kiyyan yadatama kana alatti odeeffannoowwan haala yeroo irratti hundaan kamuyyuu simbiraan ga'uudhaa fi kana boodas akkasuma kana dura simbiraan gaaturre ni qophii keenya xumurree jira isiniin jechuu barbaada guyyaa har'aa odeeffannoo barbaachisaa kan immoo odeeffannoo murteessaa ta'e tokko qabadhee isin dhufee jira innis biyya keenya keessatti meeshaalee ijaarsa manaa bara kana keessa yookaan immoo bara 2014 bara darbe keessa gatiin isaa qaala'uu isaatiin wal qabate keessatti iyyuu gatiin simmintoo baay'ee yaaddeessaa irra turuun isaa ni yaadatamaa isaas yerootti gatiin isaa meeqaan akka ture akkasumas immoo waldaa fi gabaa dhuunfaa irratti yookaan immoo suuqa abbaa dhuunfaa irratti meeqaan akka gurguramaa ture isin biraan gahaa ture jechuudha. Kanumaan wal qabatee guyyaa kaleessa gaafa September 14 yookaan immoo akka biyya keenyatti fulbaana afurii gatiin simmintoo irratti ibsa waajjirri daldala Itoophiyaa baasee wal qabate odeeffannoo simbiraan gahuu barbaadutu jira jechuudha. Kanaaf gaafa guyyaa kaleessa biyya keenya keessatti simmintoon warshaa irratti gatiin inni ittiin gurguramu bahee jira tokko simmintoo irratti jechuudha. Inni olaanaanii qarshii 630 fi inni gadaanaan qarshii 510 akka gurguramudha ibsi bahe. Kanuma wal qabatee guyyaa kaleessa akkuma ibsi kun baheeni yuutubaroonni afaan amaaraatiin hojjetan tokko gatii isaa kana immoo odeeffannoo kana gad dhiisanii turani as biratti wanti adda baafamee beekamuu qabu ibsi bahee kun warshaa irratti gatii ittiin gurguramudha yookaan immoo warshaaleen gatii ittiin gurguran malee dhuunfatti yookaan immoo daldalaan gabaa irratti yookaan immoo suuqa irratti gatii kanaan akka gurguramu jedhee ibsi bahee tokkollee hin jiru kanuma wal qabate warshaa irraa gatii kanaan yoo gurgurame gabaa irratti meeqaan akka gurguramu wanti beekamu hin jiru haa ta'uutii malee gatii yeroo kana dura yookaan immoo gatii kana dura ittiin gurguramaa ture irraan garaagarummaa hedduu qabaachuun isaa beekamu kan immoo murteessaadha jechuudha. Fakkeenyaaf kana dura akkuma yeroo baay'ee simbiraan gahaa turetti qarshii 2,000 hamma qarshii 600 kan gurguramaa ture gabaa irratti rakkoo kana furuuf yookaan immoo rakkoo dhiyeessii kana furuudhaaf waldahaadhaan ijaaranii magaalaa irratti warroonni magaalaa waldahaan akka gurguramu innis qarshii 800 hamma qarshii 900 akka gurguramu taasifamee ture haa ta'u malee inni kunis rakkoo uummata keenyaa furuu waan hin dandeenyedha. Irra caalaan ijoolleen biyya ormaa keessa jirtanii lafa qotee bulaa yookaan immoo lafa caraqaa kan ta'e bittaniiti mana irratti kan ijaarratanidha. Inni kun ammoo waldaa kana keessa namoonni lafa kaartaa pilaanii keessaa hin qabne carraa kanatti fayyadamuu kan hin dandeenyedha. Kanaaf rakkoo hawaasa keenyaa furuu waan hin dandeenyeef ibsa guyyaa kaleessaa bahee irratti warshaa irratti simmintoon akka gatiin inni itti gurguramu ibsi bahee jira. Tokkoffaa irratti darbaa simmintoon qarshii 590 akka gurguramu lammaffaa irratti daangooteen simmintoon qarshii 550 akka gurguramuu fi itiyoo simmintoon qarshii 595 akka gurguramu mugar simmintoon qarshii 643 akka gurguramu akkasumas immoo habashaa simmintoon qarshii 890 akka gurguramu naashinaal simmintoon qarshii 562 akka gurguramu kaapitaal simmintoon qarshii 633 akka gurguramuu fi kuyyuu simmintoo qarshii 630 akka gurguramu isti simmintoon qarshii 500 fi 95 akka gurguramu ibsi guyyaa kaleessaa bahe kun ni addeessa jechuudha. Egaa akka hojjettootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenya akkuma jalqabarratti kaasuuf yaaletti ibsi kun kan bahe warshaalee irratti simmintoon gatii kanaan akka gurguramu ibsa baheedha malee dhuunfaatti yookaan immoo daldalaan tokko suuqa isaa irratti qarshii kanaan ni gurgura jechuudha miti. Taree garaagarummaa qarshii 50 hamma 100 jiraachuu danda'a. Akkuma jalqabarratti kaasee simmintoon olaanaan qarshii 510 fi inni gadaanaan qarshii 510 fi inni olaanaa ta'e qarshii 106 fi soddomaan akka gurguramudha ibsi bahee kuni ibsa kanarra dhaabbatanii warshaa irraa gatii kanaan erga raabsame yookaan immoo warshaa irratti gatii kanaan erga gurguramuun jalqabee booda suuqa irrattis gatii kana dura gurguramerra gadi bu'amee akka gurguramu wanta abdatamudha jechuudha. Kanaaf suuqa irratti yeroo gurguramuun isaa eegalametti meeqaan akka gurguramaa jirus odeeffannoo isaa yerootti funaanee kan isin biraan ga'u taasisanii jechuu barbaada. Haa ta'uti gatii kana dura gurguramaa ture gatii qarshii 1,600 yookaan immoo qarshii 1,800 kana dura gurguramaa ture osoo hin taane even gatii waldaa irratti ittiin gurguramaa ture 800 ittiin gurguramaa ture sanii gadittis akka gurguramudha abdiin kana booda jiru gabaa irrattis jechuudha. Kanas yeroo biraa kan ittiin simbiraan ga'u ta'a. Kanaaf hojjettoota jaalatamtoota hordoftoota keenya akkuma jalqabarratti kaasee warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanatti subscribe gochuudhaan maatii keenya dabalama odeeffannoon yerootti asirratti gadi dhiifnu akka simbiraan gahuu fi subscribe barreeffama jettu diimtuu sana barreeffama diimaa sanarraa yoo kaaftan subscribe gootanii jirtanii carraa tokko qofa qaban inni tokko subscribe gochuudhaaf yeroo baay'ee namni subscribe
guyyaa har'aa yoo godhe borus deebi'ee subscribe godhoo jedhe subscribe isa godhe san irraa kaasa waan ta'eef ta'an suuraan mallattoo bilbilaasaa yoo tuttani odeeffannoo naan asirraa yeroo yerootti gaddisiin dhiisu akkasumas biraan gahaa jechuudha. Kanaaf gatiin simmintoo guyyaa har'aa irraa kaasee jechuun isaa gaafa guyyaa 14 September 14 irraa kaasee kana boota kan gurguramu ta'uu isaati akka ibsa kana baasetti kana akka ibsi kun baheetti kan gurguramu ta'a moo kan hin gurguramne ta'a kan jiru guyyaa itti aanu viidiyoo qabadhee kan isin dhufta guyyaa har'aa ibsi bahee kana addeessa gatiin asirratti addeeffame kun ammoo gatiin asirratti himame kun waldaa warshaa irratti kan ittiin gurguramudha malee suuqa dhuunfaa irratti kan ittiin gurguramu miti kanarra dhaabbatanii bu'aa isaanii herreegatanii baasii isaanii herreegatanii warri suuqa yookaan ammoo warri dukkaanaas kan gurgura yookaan ammoo qarshii dabalateen kan gurguran ta'uun isaa beekamaadha jechuudha. Kanaaf isas odeeffannoo jiru yeroo biraa kan isin dhiyeessu ta'a kun kanaan jiraachuu isaa beektanii akka itti fayyadamtan jechuu barbaada waan hojii turtaniif galatooma galanni keessan dachaadha viidiyoo biraatti guuletti bilutti baay'ee.